nama hin ajjeefne ta'a, hin ejjine ta'a, hin somne ta'a, hin hanne ta'a. Tolee obboleewwan teenya nagaaniif araarri gaarummaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu isiniin jecha yeroo ammaa kanatti ergaa gabaabduu ishee isinii qabadhee dhufeera. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Macaafa qulqulluu keessaa lammaffaa gara warra Qorontos boqonnaa 5:16 irraa kaanee walii wajjin dubbifanna sagalee waaqayyoo. Sagalee kiyya kana warri dhaggeeffatan hundumti keessan obboloota keessan warra hin amanne biraan akka nageessaniin sheerii gochuudhaan waliif dabarsuudhaan dubbii jireenyaa dubbii suura lubbuu keenyaa ta'e kana akka biraan nageessan jaalalaan isanan gaafadha. Sagalee waaqayyoo lammaffaa gara warra Qorontos boqonnaa 5:16 irraa akkas jedha. Egaa nuyi amma jalqabnee eenyunillee akka alaan ilaalamutti hedanna miti. Kiristoosin iyyuu akka alaan ilaalamutti hedanne yoo ta'e sichi akkasitti hin hedannu. Kanaafis namni kan Kiristoos yoo ta'e uumama haaraadha. Inni moofaan darbe kunoo inni haaraan dhufeera. Kun hundumtuu waaqayyo isa karaa Kiristoos ofitti nu araarse biraa ta'e. Inni hojii araarsuu isaa kanas namootatti akka dabarsinuuf nuuf kenne. Kunis waaqayyo irra daddarba namootaa itti lakkaa'uu dhiisee karaa Kiristoos biyya lafaa ofitti araarse jechuudha. Egaa ergaa araaraa isa kana immoo hadaraa nutti kenne. Egaa nuyi afaan Kiristoos taanee ergamneerra. Waaqayyos karaa keenya isinin dhageessifata. Waaqayyotti araaramaa jennee qooda Kiristoos taanee isinin kadhanna. Isa cubbuu tokko illee hin qabne nuyi karaa isaa qajeelina waaqayyoo akka argannutti nuuf jedhee cubbamaa isa godheeraa jedha. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Egaa obboleewwan teenya sagalee waaqayyoo akkuma asirratti dubbatu namni gaafa Kiristoositti amanu uumama haaraa ta'a jechuudha. Namni gaafa Kiristoositti amanu maal ta'a? Uumama haaraa ta'a. Inni moofaan darbe kun inni haaraan dhufeera jedha. Namni kamiyyuu jechuudha gara haadha isaa keessaa akkuma ba'een qullaa ta'uu hin danda'u yookaan cubbamaa yookaan qajeelaa ta'uu hin danda'u jechuudha. Sababbiin isaa namni tokko nama ta'ee dhalachuurraan sanyii dhaalaa sanyii karaa addaam ilmaan namaatitti dhufe sanni qabatee ba'a jechuudha. Kanaaf yeroo kanatti namni qullaa'uu kan danda'u, uumama haaraa ta'uu kan danda'u, cubbuu isaatti irra daddarba isaatti fayyuu kan danda'u Iyesuus Kiristoositti amanuudhaan jechuudha. Egaa sagalee waaqayyoo nuuf jedheetu isa muudaa hin qabne ilma isaa tokkicha qalma aarsaa cubbuutiif dhiyaatu godhee nuuf laateera jechuudha. Waaqayyo ilma isaa Kiristoos Iyesuusin jechuudha. Kanaaf cubbuun ilmaan namaa akka dhiifamuuf ilmaan namaa waaqayyo wajjiniin akka walitti araaramanii fi gidduu goree gidduu namaan waaqaa fi nama kan walitti araarse eenyudha? Kiristoos Iyesuusidha jechuudha. Araarri karaa Kiristoos Iyesuus ilmaan namaa hundumaaf biyya lafaa hundumaa fi kan argame karaa Kiristoos Iyesuusidha jechuudha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Egaa sagalee waaqayyoo qooda afaan Kiristoos taanee isinin kadhanna akka isatti araaramtanii waaqayyo afaan Kiristoos taanee akka nuti dubbannuu fi nuyi nu kaa'eera jechuudha. Nuyi nu ergateera jechuudha. Egaa obboleewwan teenya Kiristoos Iyesuus namni fayyisaa lubbuu isaa godhatee gaafa fudhatu hayimaanotii jijjiira yookaan amantaa jijjiira osoo hin taane yookaan dhaabata addaa ta'etti dabalama osoo hin taane waaqayyotti dabalama, ijoollee waaqayyotti dabalama, qajeelinatti dabalama, jireenyatti dabalama, dhugaatti dabalama jechuudha. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Namni gaafa Kiristoos Iyesuus fayyisaa lubbuu isaa godhatee fudhatu beenxeetti dabalama yookaan immoo kiristaanatti dabalama yookaan immoo waan adda ta'e tokkotti dabalama osoo hin taane tolootatti dabalama, Kiristoositti dabalama, dhayina Kiristoositti dabalama jechuudha. Mucaa Kiristoos ta'a jechuudha. Uumama haaraa ta'a jechuudha. Jireenyi isaa inni moofa inni kaleessa sun darbeetu inni haaraan ta'a jechuudha. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Egaa obboleewwan teenya musliimaa, obboleewwan teenya kaatolikii ortodoksii waaqeffataa everything
kan amantii garaagaraa juwaadizimii hinduuzimii keessa jirtan hundumti keessanii namni uumama haaraa kan ta'u gaafa Kiristoos Yesuusitti amanuudha. Kiristoos Yesuusitti gaafa amanu immoo karaa addaan cubbuu dhaalan nutti fudhanne suni har'a karaa Kiristoos Yesuus immoo waaqayyo walitti araaramne tolootatti qajeelotatti dabalamna jechuudha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Har'as cubbuun hojjechaa jirru jira. Otoo har'ayyuu cubbuu hojjechuu baannee nuti namni cubbamaa waan ta'eef cubbuusaa kanatti fayyuudhaaf dirqama Kiristoosin amanuu barbaachisa. Hojii gaarii akkamii hojjechuu danda'a? Hiyyeessota gargaaruu danda'a. Nama hin ajjeefne ta'a, hin ejjine ta'a, hin somne ta'a, hin hanne ta'a. Cubbuu kamittiyyuu kan hin hirmaanne ta'uu danda'a. Garuu namni kun yoo Kiristoos Yesuus hin amanatiin hojiinsa kun qofti isan fayyisu. Namni osoo hojiidhaan fayyatee Kiristoos Yesuus dhufuun du'uun reebamuun garafamuun isaaf hin malu ture, hin barbaachisu ture jechuudha. Garuu namni raawwatee guutuu ta'ee argamuu waan hin dandeenyeef waaqayyo ilma isaa tokkicha ilmaan namaatiif biyya lafaatiif erge jechuudha. Kanaaf nutis har'a qooda Kiristoos taanis hin kadhanna. Qooda Yesuus hin taanis hin kadhanna. Obboleewwan teenya akkuma Oromoon gaafa namaaf nama walitti araarsuu malkaatti ba'ee yookaan immoo odaa wayii jala taa'ee yookaan re'ee qalanii yookaan hoolaa qalanii akkuma naannootti gargar ta'uu danda'a. Gaafa nama walitti araarsanii yookaan mana nama sanaa gaafa seenu inni tokkos dhiiga dhangalaasee seenaa inni tokkos immoo dhiiga dhangalaasee seenaa jechuudha. Dhiigan araarra buusanii jechuudha. Kanaaf macaafni qulqulluu keessatti deebifnee ilaallu immoo raawwatee cubbuu ilmaan namaatti dhiigni hoolaas ta'e dhiigni kamiyyuu ilma namaa cubbuu isaatti fayyisuu waan hin dandeenyeef waaqayyo ilma isaa tokkicha ergeera. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaaf kitaaba waaqayyoo irratti akka jedhu yookiin kitaaba qulqulluu irratti akkuma jedhu namni hundinuu yakkamaadha. Yakkeera jechuudha. Isa yakkii kana immoo ofirraa qulleessuu kan danda'u inni duraa inni jalqabaa Kiristoos Yesuusitti amanuudha. Inni lammaffaa cubbuu isa kaleessa hojjechaa ture sanatti deebi'uu dhiisudha. Namni oduu Kiristoos Yesuusitti hin amaniin cubbuu kamiyyuu hojjechuu yoo dhiise gaabbee yoo dhiise namni sun jireenyatti jiraachuu hin danda'u yookaan jireenya argachuu hin danda'u yookaan mootummaa waaqayyoo argachuu hin danda'u. Sababbiin isaa cubbuu dhaalaa cubbuun karaa addaam nama sana argate suni akka isaaf dhiifamu waaqayyo wajjin walitti araaramuu fi dirqama Kiristoos Yesuus hoolaa araaraa ta'ee isa nuuf aarsuuf godhe kana anaaf du'e anaaf dhiige jedhee amanee fudhachuu qaba jechuudha. Amanee fudhachuu qaba. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Egaa obboleewwan teenya yeroo hundumaa jechuudha nutis anis mataan koo dabalatee gara Kiristoos kan otoo hin dhufiin otoo Kiristoos Yesuus hin fayyisaa lubbuu koo godhadhee hin fudhatiin dura akkuma keessan kana yaaduma sabaaqanii yaaduma haasaanii yaaduma jedhanii jechaa arrabsaa abaaras tureera. Waaqayyo garuu cubbuu sana naaf dhiiseera. Har'a dhugaan kun naaf galeera. Dhugaa naaf gale kana immoo isinitti himuun jaalladhe obboloota koo. Kiristoos olonni irraa hafaa qabaataniif dhufeeraa jedha. Inni hamaan sun hatuudhaaf qaluudhaaf ajjeesuuf yoo dhufe waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos garuu nuyi akka irraa hafnuuf nuuf dhufeera. Nu fayyisuudhaaf, nu furuudhaaf, nu oolchuudhaaf nuuf dhufe. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Kanaaf obboleewwan teenya Kiristoos Yesuusin fayyisaa lubbuu keessanii godhattanii kan hin fudhanne amma ammaatti karaa barbaada kan jirtan garuu karicha argachuu kan dadhabdan amma ammaatitti dhugaadhaaf jiraanna kan jettan garuu dhugaaf jiraachaa kan hin jirre hayimaanotii irraan kan ka'e yookaan maatii keessanirraa fudhachuudhaan isaan jalatti arguudhaan isinis kana gochaa kan jirtanii mee dhaabadhaa. Nuti dhaloonni siyaanaa kun dhaloota beekumsa qabu dhaloota dubbisuus barreessuus qubee kan dandeenyu waan taaneef inni dhugaan kam inni somni kam jennee adda baafannee beekuu dandeenya. Amantiin obboloota koo maatirraa hin dhaalamu. Namni tokko maatii kiristaana keessatti otoo dhalate daamti dhalate sun Kiristoos Yesuus fayyisaa lubbuusa godhate
yeroof beeketti fudhachuu danda'uu qaba jechuudha. Amma daa'imti sun waa gargar baafatee hin beeknetti akkuma maatiin isaanii deddeebi'anitti deddeebi'uu danda'a. Garuu namni sun egaa of beekeen booda jaallatee Kiristoos Yesuus fayyisaa lubbuu isaa godhatee ni fudhata jechuudha. Waanuma maatii kiristaanaa keessatti dhalateef namni sun kiristaana jechuun hin danda'amu. Kiristaana jechuun Kiristoos naaf du'eera, naaf dhiigeera, naaf jedhee biyya lafaa kana dhufeera, anaaf jedhee immoo du'ee du'aa ka'eera, amma immoo gara mirga abbaa taa'eera, amma immoo deebi'ee dhufee na fudhata jedhee nama amanutu karaan dhugaan jireenyi Kiristoos qofa jedhee nama amanutu kiristaanaa jechuudha. Nama amanuu jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaaf obboloonni fagoo jirtan itti dhiyaadhaa ilaalaa. Mi'aa Kiristoos kan itti dhiyaadhaa ilaalaa. Wanti Kiristoos waa'een Kiristoos gaafa dubbatamu dubbii namaatii olidha. Waan sammuun namaa baachuu hin dandeenyedha. Garuu gowwummaadhaan fudhadhaa. Gowwummaa Waaqayyoo kan fakkaatu ogummaa namaarra hin caala. Dadhabbii Waaqayyoo kan fakkaatu jabina namaarras hin caala obboloota koo. Kanaaf uumamni hundinuu Kiristoos gooftaa akka ta'e, Kiristoos fayyisaa akka ta'e, Kiristoos danda'a akka ta'e himuudhaaf jiru. Jilbi hundinuus isaaf jilbiinfatanii sagaduudhaaf jiru. Kanaaf utuu guyyaan araaraa guyyaan har'aa kun otoo jiru, utuu guyyaan fayyinaa guyyaan har'aa kun jiru, obboleewwan teenya akka araara argattanii jireenyatti akka jiraattaniif waamichan isinii godha. Kiristoos arrayyuu balballi araara isaa banaadha. Garuu balballi araara kun guyyaa tokko hin cufama. Takkitti cufamnaan hin banamu. Arra garuu banaadha. Kanaaf Kiristoos Yesuus balbala jireenyaati. Kiristoos Yesuus balbala dhugaati. Kiristoos Yesuus karaa dhugaati. Kiristoos qofadha karaan kara jannataatti nama geessu. Karaan jireenyatti nama geessu. Dhugaan isa qofadha. Afee kan jiraatu isa qofadha. Waa'ee keenyaafis aarsaa kan ta'e isa qofadha. Kanaaf obboleewwan teenya anis afaan Kiristoos ta'e sinan kadhadhaa. Sagalee Waaqayyoo guyyaa fayyina arra keessattiyyuu amma jedha. Guyyaa fayyina arra keessattiyyuu amma ammii fi arri garaagarummaa guddaa qaba. Arri guyyaa 24 sa'aatii 24 yoo qabu ammi immoo ammatti jechuudha. Kanaaf yaada garaa keessanii geeddaradhaa. Mootummaa Waaqayyoo dhiyaateera. Milikinni hunduunis ta'aa jira waan ta'eef biyya lafaarraa kana booda waan gaarii eegna otoo hin taane biyya lafaa kan itti caalu hammaachaa deema. Sababbiin isaa Kiristoos dhufuudhaaf balbalatti dhiyaateera waan ta'eef jechuudha. Gooftaan isin jaallata. Waaqayyo isin haa eebbisu. Eebbifama isiniin jechuu jaalanna. Obboloota keenya gaafa dhaloonni dhugaa isinitti ba'anii hin arrabsina. Ofirra hin dhiibina. Hittii qaalaalaa. Gaafi kan isinitti ta'e gaafadhaa. Karaa barbaadamee kamtu dhugaadha jedhattanii adda baafachuudhaaf dhaabadhaa of ilaalaa. Waaqayyoon kadhadhaa. Yoo amantiin dhaga'uun dubbii Waaqayyoo irraa waan jedhuufi dubbiin Waaqayyoo yommuu isinitti lallabamu dhagaa hin jiraattu waan ta'eef jechuudha. Namni dubbii Waaqayyoo dhaga'e hin jiraata. Sababbiin isaa sagaleen Waaqayyoo jireenyadha waan ta'eef. Sagaleen Waaqayyoo humna ittiin isa du'e kaasu isa du'e ittiin jiraachisu qaba waan ta'eef. Humna ittiin garaa namaa laphee namaa tarsaasee seenu qaba waan ta'eef. Innis immoo humnaan otoo hin taane jaalalaanidha jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaaf obboleewwan teenya guyyaa fayyinaarra keessattiyyuu amma hin beellamina. Kiristoos hin jaallata. Karaan dhugaan isaadha. Inni hoolota isaaf jedhee lubbuu isaa laate Kiristoos qofadha. Inni aarsaa nuuf ta'e Yesuus qofadha. Yesuus gooftadha. Yesuus gooftota irratti gooftadha. Waaqolii irratti waaqoliidha. Waaqadha jechuudha. Waaqoliin ormaa harkaan baatamu. Inni garuu harkaanis hin qabamu. Ijaanis hin argamu. Garuu immoo hafuura keenya caala nutti dhiyoodha. Bakka hundumatti argama. Alfaaf Omeegaadha. Kallattii kamiiniyyuu yoo saganne yoo gugguufneef Waaqa nu dhaga'uudha. Gara mirgaa gara bitaa jechuu hin barbaadu. Dhiqachuu dibachuu hin jedhu. Inni keessa garaa namaa fi ribuu namaa qoree beeka. Waaqni kun Waaqa jaalalaan nama bitu. Waaqa jaalalaan nama booji'uudha. Kiristoos arrayyuu isin jaallata. Anis isinan jaalladha. Kabajamaa eebbifama. Fayyaa naaf ta'a. Uumama haaraa ta'uudhaaf Kiristoos Yesuusitti amana. Inni moofan darbee kun inni haaraan dhufeera.
Kun hundumtuu immoo karaa Kiristoos Yesuus qofa kan ta'u. Namummaa keenya isa moofaa sana, isa nuti ofirratti jibbine sana Kiristoos nurraa kaase. Baay'een keessan nagaa kan dhabdan, gammachuu kan dhabdan, keessi keessan afurri keessan boqonnaa kan dhabe, kottaa boqonnaa kan nama laatu, ba'aa namarraa fuudhee kan nama boqachiisu Kiristoos. Namni Kiristoos hin qabu dhukkubsachuus danda'a, rakkachuus danda'a. Garuu abdii waan qabuuf nagaa qaba, boqonnaa qaba, haara galfii qaba. Namni kan du'u, kan nagaa dhabu, kan abdii kutu, kan waan godhu wallaalu gaafa abdii kutuudha jechuudha. Warri Kiristoos hin qaban garuu abdii qabu. Abdiin immoo nu yeellaasisu. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Sinan jaalladha, sinan kabajaa. Gooftaan sina eebbisu. Yesuus hin dhufaa, dafees hin dhufaa. Dhufuudhaafis balbalatti dhiyaateera. Kottaa balballi banaadha. Balballi araara kun utuu hin cufamiin booda gaabbitaniiyyuu yaada garaa keessa yoo geeddarataniiyyuu guyyaan itti isin araaran arganne waan dhufuufi guyyaa fayyina irraa keessattiyyuu amma yeroodhuma kanatti yaada garaa keessanii geeddaradhaa. Waaqayyo sinaa eebbisu. Eebbifamaa. Shaaloo.